Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo kuni kan daawwachaa jirtan walabummaa News Network keessummaa tokko qabadhee dhufeetan jira. Keessummaan kiyyaarraas obbo Mahamud Ahadam jedhama. Egaa nama yeroo dheeraa qabsoo kana keessatti umurii isaa fixe haala Oromoof Oromiyaan keessa jiru irratti akkasumatti imala woboon gara Finfinnee jedhuu fi beela uummata keenya kabaalee kanarraa mari'annaa. Baga nagaan dhufte waamicha keenya dhageessee obbo Mahmud. Ayyee walabummaa galatoomii atis baga nagaan na edde. Ayyee mee akka seenumaaf akka nuu ta'utti VP'n sirni nafxanyaa kan waggaa 3 fi biyya sana qabaa jiru kuni lola kana oofee daseeniin qabamtuu jedhamaa ture. Daseeniin qabamtee amma deemanii otuma deemaa jiranii akka argaa jirrutti Dabrasiinaarra jira manatti fakkaata. Deebisanii sanarra ol siqanii amma immoo karra arfan Finfinnee gara Finfinnee eeguu irratti kan isaanii fuulleffachaa jiran. Lolli kuni durmaan dursa addi bilisummaa Oromoo lolli hin barbaachisu. Karaa nagaatiin wanni hundumtuu haa furamuu jedhame. Gaaffii addi bilisummaa Oromoo dhiyeesse sana yeroo sanatti
kuffisanii tuffatanii bira darbanii jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo diiguu waraana isaa immoo lola itti bananii ajjeesuu saqaanii koottaa galaa jedhanii mana mooraa waraanaa keessatti summii nyaachisan. Isa kanaafiyyuu lolli kun silaa otoo addi bilisummaa Oromoo bara 2018 hin barbaachisu akka jedhameen otoo dhaabbatee jiraate dhiigni amma dhangala'aa jiru kun qabeenyi amma qisaasamaa jiru kun hin qisaasama jettee yaaddaa? Baay'ee gaariidha. Dubbiin amma jette addi bilisummaa Oromoo karaa nagaa yookiin filannoo karaa nagaa barbaadu uumamaa. Addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo keessaa bahee uummanni Oromoo immoo karaa nagaa saba uumamaan jaallatudha. Nagaa saba uumamaan jaallatudha. Addi bilisummaa Oromoo gaafa gara qabsoo hidhannootti seenee dirqamee jaallatee otoo hin ta'in dirqamee furmaanni karaa nagaa inni gaafatamu kun furmaata dhabuudhaan gara qabsoo hidhannootti seenee qabsoo hidhannootiinis immoo bu'aa argamee waan ummata kanaa fi bu'aa inni buuses ummanni Oromoos argee firris diinnis immoo argee jira. Sanarratti addi bilisummaa Oromoo eegasiis immoo qabsoo kanaan eega hidhannoo kanaan gadi ba'ees immoo takka karaa nagaa dubbachuu dhiisnee filannoo karaa nagaa dhaabeen beeku waamicha karaa nagaa dhaabeen beeku addi bilisummaa Oromoo. Addi bilisummaa Oromoo yeroo dhiyoo kana keessatti waggaa 2018 keessa gaafa gara biyyaatti galees karaa nagaa filachuudhaan hidhannoo waraanaa yookiin loltoota qabullee karaa nagaatti deebisuudhaan karaa nagaa filatee handhuura biyyasaa handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti galee waajjira isaa banatee Oromiyaa guutummaa keessatti waajjira banatee karaa nagaatiin socho'uu murteeffatee galee karaa nagaatiin yennaa socho'e immoo of qofaaf otoo hin ta'in walii gala biyyattii irratti nagaatu barbaachisaa, nagaatu furmaataa, waraanni badiisaa, dhumaatiidha, iyyuma nama dhaalchisaa, rakkina nama dhaalchisaa jechuudhaan uummanni biyya sana jiru hundinillee uummarti isaanii gara nagaatti akka deebi'amuuf akka deemanus mootummaa kanallee irra deddeebi'ee yaadachiisaa waamaallee ture, waamichallee godhaafi ture, dhaamsallee dabarsaafi ture. Yeroo hundumaa lallabbiin addi bilisummaa Oromoo lallabaa ture kan yeroo hunda caalaa 2018 waamicha gara nagaa, lallabbii gara nagaa karaa nagaatiin furmaanni akka argamu yaalii guddaa taasisee ture. Sana bira darbee mootummaan kun immoo dhaabuma kanayyuu dhabamsiisuu dhaaba kanarraan immoo darbee ummata Oromoo maqaa dhaaba kanaatiin dhabamsiisuu irratti gadi ejjennoodhaan irratti hojjechuuf ummata kana dhabamsiisuu irratti murteeffatee deemaa ture. Miseensota dhaaba kanaa bakka jiranutti adamsanii hidhuu, ajjeesuu, dhabamsiisuu, ukkaamsuu, bakki itti hidhaman dhabamuu, bakki isaan itti argaman dhoksamuu kana hundatu dhaaba kana irratti hojjetamaa ture. Kanuma keessa dhaabbatee dhaabni kun immoo karuma nagaa karaa nagaatti akka deebi'an warri har'a wal dhabe kunillee akka isaan karaa nagaatiin wal dhabbii isaanii fixatan yookiis miidhaa ummata Oromoo irratti waggaa 27f warri har'a biyya bulchina jedhu kun mootummaa gooftaa isaanii kana jala ta'anii godhaa turanillee jarri kunillee yakki hojjetame miidhaan ummata kanarratti raawwachaa ture sun maalirra akka gahe, eessa akka gahe, maalitti akka deemaa jiru akka ifatti ummata kanaa fi deebiin godhamullee gaafachaa ture dhaabni kun. Isaanummaan immoo wal gidduu isaaniittu rakkina humanii akka mirgi deebiin gaaffiin ummata kanaa hin deebine kan gochaa turan isaanuu tasgabbaanii ofii isaaniillee akka of keessa ilaalanus waamicha godhaa ture dhaabni kun. Kana bira darbanii ijoollee Oromoo, ilmaan Oromoo miseensota dhaaba kanaa warra hidhatanii socho'aa turanillee qawwee irraa eegsisuun, qawwee irraa hiikuun, fuudhanii gara biyyaatti deebisuun, summii nyaachisuun, mana hidhaa keessatti, mana adabbii keessatti summiin ajjeesuun, ummata immoo maqaa jara kanaatiin immoo ummata Oromoo sadarkaa xayyaaraan reebanii ummata qabeenyaa isaa barbadeessuu, mana isaa irratti gubuu, lubbuu ummataa balleessuu irratti hojjetamaa ture yeroo dheeraadhaa fi
2018 Oromiyaan lixnii fi kibbii waraana walirraan cinne irratti deemaa ture. Waraana walirraan cinne kanarratti Oromoonni hangi tokkoyyuu dammaqee jara kanaaf sagalee haa ta'u malee harki guddaan sagalee ta'uu fi diduudhaan rakkina uummata kanaa dhoksuudhaan utubuudhaan uummanni kun waraanni har'a biyya Tigraay irratti deemee har'a biyya Tigraay irraa himamu kuni uummanni Oromoo garuu lixninii fi kibbii Booranaaf Gujii gaafa nan kibbasiin jedhu Boorana Gujii Wallagga guutummaatti lixaa jarri kun waggaa 3 dhumaatii keessummeessaa turanii qabeenyaan isaanii barbadaa manni isaanitti galan barbadaa isaanillee lubbuun ilmaan ola deemaallee dhumaa lubbuun maanguddoollee dhumaa kan haadhotii dhumaa deessuu ciniin fuurratti ajjeefamaa ulfi garaa baafamaa daa'ima qabanii ibiddaan gubaa wanni nurratti ta'aa ture waggaa 3 fi uummata Oromoo kana kutaa 3 kanarratti ta'aa ture yeroo dheeraa ture. Namni garuu sagalee ta'aa ture jiru kan amma yeroo ammaa kana Tigraay irratti adeemaa jiru yookiin kaaba irratti deemaa jiru kaaba Itoophiyaa irratti jarri kun waan har'a dhufanii jennaan addunyaanis ta'ee fakkeenyaaf aktivistoonni Oromoollee yeroo caalaadhaa fi yeroo isaaniitti balleessanii kan isaan faarsaa turan kan isaan irraa dubbataa turan waa'ee dhimma Tigraay waa'ee haadha isaanii waa'ee maatii isaanii waa'ee abbootii isaanii otoo hin dubbatin waa'ee Tigraay kana afarsaa turan yeroo dheeraadhaa fi eega waa'een lola Tigraay 2020 keessa yookiin 2021 gara dhumaa keessa ka'e natti fakkaata akkasii onni qajeeloo hubachuu baadallee nasirreessi kanarraa kaasee har'a waggaa tokkoof deema garuu nuti kan geggeessaa turre kan dabarsinee waan har'a namni himu kana hundumayyuu keessummeessaa turre Oromoon keessummeessaa turte haati Oromoos keessummeessaa turan ilmaan Oromoos kana qofallee utuu hin ta'in ilmaan Oromoo bakka mana barumsaa dhaqanillee kutaa naannoo Amaaraatti illee barattoonni meeqatu dhumaa ture otuu Oromoonni biyya keessaa biyya bulchaa jira jedhanii ilma abbaa gadaa biyya bulchaa jira nutu biyya bulchaa jira nuyi kan masaraa keessa jiru jedhanii haasa'anu ilmaan Oromoo kaaba naannoo Amaaraa keessatti ajjeefamaa turan yuunivarsiitii keessatti bakka adda addaatti ajjeefamaa turan ijoolleen Oromoo haati ilma ishee galaastee barumsaaf ergite reefi manatti deebi'aa ture kanarraallee dubbataan turre yeroo dheeraadhaa fi ilmaan Oromoo sagalee ta'aa fi turre kun hundumtuu immoo kan inni nurratti raawwataa turee fi of dagachuudha inni kaan immoo of jaallachuudhaan taayitaa xixiqqoo sasalphaa fudhachuudhaan waan har'a nyaatu waan har'a garaa isaatiif jechuudhaan of gowwoomsuudhaan saba Oromoo dabarsanii gurguruudhaan faayidaa nama dhuunfaatiin jireenya nama dhuunfaatiin kana kanaan jijjiiranii uummata Oromoo miidhaa ficcisiisa har'a asiin ga'anii sadarkaa kanarra jirra har'a ilmaan Oromoo harka guddaatu mana hidhaa jira fakkeenyaaf miseensonni dhaabaa akkuma jiranutti mana hidhaa jiru hoogganoota dabalatee namni hala jiru hin jiru har'a bakka bu'oonni Oromoo hundinuu mana hidhaa keessa jiru kaan immoo mana hidhaatii gabbaafamanii ajjeefamaa jiru kan lakkoofsi isaanii hin beekamne kan bakki reeffi isaanii illee hin argamne kaan immoo kan reeffa isaanii kan bineensi nyaate kan gartokkeen argamu cinaan kan cinaan immoo guutuutti reeffi argamaa jiru waan akkanaatu deemaa jira uummata Oromoo irratti kun yeroo dheeraadhaaf deemaa tures ammas hin dhaabbanne deemaa jira jechaadha. Baay'ee galatoomii obbo Mahmudi akkumaatuu kaaste bara 2018 irraa kaasee akka dhaabni galirraa rakkoo hamaatu Oromiyaa irratti geggeeffamaa ture namni sagalee uummata keenyaaf ta'e harka xiqqaadha. Egaa lolli kun deemee walumaa galatti waan addi bilisummaa Oromoo karaa nagaa wayya jedhe sana kuffisanii otoo waggaa dheeraan turiin waggaa tokkoo fi waggaa 2 jidduutti lubbuu hammamii tokko akkam akka qisaasame akkasumatti qabeenya akkamii akka barbadaa'e uummanni Oromoo kana argaa jira. Firris halagaanis argaa jira. Addi bilisummaa Oromoo karaa dhugaa fi karaa haqaarra yeroo deemu karaa dhaaba dhugaati dhaaba haqaan deemu yeroo jennu namoonni hedduun tokko tokko ija shakkiitiin kan laalu ture jechuudha. Isa kanaaf ragaa qabatamaanii
kan amma argaa jirru xiyyaararraa hanga taankii fi marfituu lolaa deemamaa jira. Haa ta'uti amma waraanni PP'n amma qopheessaa jiru kuni fakkeenyaaf waa'ee kaabaa kaastee jirta. Kaaba kana gubbaa irratti TPLF lolaa jedhanii deemaa jiru. Waraanni Abiy Ahmediin hoogganamu kuni xiyyaara qaba, taankii qaba. Waanii kan xiyyaara ittiin buusanii Zuhaa 3 qaba. Amma Zuhaa 3 kana yeroo deemaniini yeroo biyyi tokko biyya tokko lolu xiyyaara ofirraa rukuchuudhaaf kan isaan baatanii deeman. Warri Abiyyi kun yookaan immoo waraanni Abiyyi kun uummanni waraanni Tigraay amma ammatti xiyyaara kaasee hin beeku. Waggaa tokko jidduutti xiyyaara qaba jedhamaa ture garuu xiyyaarri tokkoyyuu kan ka'e hin jiru. Eenyu maal rukuchuudhaaf waan sana fuudhanii deemaa jiru kan jedhuufis tokko kun akkuma qoosaatti yookaan immoo qabeenya qisaasamaa jiru keessaa isa tokkodha. Maaliif yeroo hundumaa jaraaf kennanii dhaqanii malee waan isaan dhaqanii ittiin xiyyaara tokko buusan hin jiru. Xiyyaara tokko ittiin rukutan hin jiru. Jarri garuu isaanumarraa fudhatanii xiyyaara meeqa ittiin kuffisaa jiru. Taankii fuudhanii deemu. Taankiin kun yeroo fuudhamee deemus lafa lolamu yookaan immoo biyya tokko kaambii waraanaa guddaasaa yookaan immoo lafoota daangaa irratti kan darbatamudha. Isa kanaaf akkamittiin ilaaltaa kan jedhuufi mee kanarraa maaltu sitti mul'achaa jira? Waraanni kun meeshaa dhaqee fuudhee kennaafii jira malee dhaqee ittiin lolaa hin jiru. TPLF dhuguma xiyyaara qabaayii dhuguma waraanni meeshaan xiyyaara ittiin buusan kun isaaniin barbaachisaa kan jedhu irratti mee yaada kennu kennu. Baay'ee gaariidha. Waan tokkoon akka yaadaatti lafa kaa'uu barbaada. Waraanni gara kaabaa kun dhugaadha. Tigraayitti eegalee uummata Tigraay irratti deemsisamaa ture. Dhugaadha. Garuu har'a ilmaan Oromoo kaaba keessa jiranu walloo jiranu irratti deemsisamaa jiru gochaan daguggaan farra sanyii namummaa kan irratti adeemaa jiru harka guddaan ilmaan Oromooti. Fakkeenyaaf amma guyyaa tokkicha xayyaarri yeroo 18 haleellaa kan irratti raawwatu, yeroo 16 guyyaatti yeroo irratti raawwatu, guyyaa faa dhiisee halkan bakka isaan akka isaan bakka jiranuu hin sochoonetti kan inni deeme mana irratti raawwatu ilmaan Oromoo kaabaa irratti. Ilmaan Oromoo kaaba keessa jiran kun immoo kan isaan ajjeefamanuuf gara caalu waan lamaafiyyuu sabummaa lama of keessaa qabu. Sabummaan inni tokko amantiidha. Amantiin isaanii waan amantii muslimaa ta'ee fi sabummaan isaanii inni lammataa immoo Oromoo, lammii Oromoo waan ta'aniif yeroo hundumaa finxaaloyyee Amaarotaatii fi ol aantummaa sirna nafxanyaatiin daguggaan yeroo dheeraadhaaf irratti adeemaa ture. Jara kanaaf illee Oromoon sagalee ta'an ture. Jara kanallee Oromoon dhaggeeffataa ture callisee. Jara kanallee bira darbuu wanni na dhorkee haala hamma dhimma kaaba keessatti adeemu kanaa walitti hidhatee jira. Kanaafan bakka sana sii dhaqee bakka kanas tuquu danda'e bira darbuu waan hin danda'amne tokkotu jira. Wanni guddaan Oromoon yeroo hundumaa dagatee ittiin rukutamu bakka kaaba kana keessatti. Kaabni kun ennaa ilaallu kaaba yennaa jennu bakka biyya nama biraa yookiin lafa nama biraa nutti fakkaatti. Lafa Oromoo ta'us lammiin Oromoo achirra jiraachuu, Oromoon achi keessa jiraachuun yeroo hundumaa xiqqoo akka girdoo nutti godha. Kaaba gaafa jennu fuuneetiyyuu warra kaabaa kana warra Oromoo yeroo hundumaa garboonfachuuf ajjeesuudhaaf dhabamsiisuu deeman kanarratti iyyuu nutti fakkaate nutti ifa. Garuu kaabni Oromiyaadha. Saba Oromooti, Oromoodha. Jara kanatu achi keessa jiru. Jara sanatu abbaa biyyaatu achi keessa jira. Abbaa biyyaa sabummaan isaa hacuucamee yeroo dheeraadhaaf kophaatti addatti argatame akka loon gurmuu keessaa waraabessi baasee addatti geesse nyaatutti uummata Oromoo irraa addatti kutamanii addatti baafamanii kan nyaatamaa jiranu Oromoota kaabaa kana. Oromoonni kaabaa Oromoo irraa adda eega ba'anii achitti immoo lammii biraan qaban. Achiin fakkeenyaaf hidda tokko nuti silaa Affaariini. Affaar akka diinaatti itti bitamee achi as isaan lola.
inni kaan silumaa lammii kana balleessuu barbaada. Kanaaf gidduutti akka bineensi horii dammaqsee horii irraa baasee addatti nyaatutti bara dheeraaf nyaatamaa turanii ammallee isaan kanarratti gochaan ajjeechaan haleellaan xayyaaraan irratti deemaa jiru dachaa isa naannoo Tigraay sana birallee hin darbu. Fakkeenyaaf halkan dhaqanii xayyaaraan bakka namni rafutti yookiin bakka uummanni wal gaha manatti baqata guyyaa baqatee bosona keessa oola ooruu keessa lafa qonnaa keessa oola guyyaa dhiyeessee waan kana balaa kana baqatee warri baqatan kun immoo loltoota illee miti warra hidhatan illee miti warra fiiganii jalaa bahuu illee danda'anu miti warra dhiyeessanii harkaa bahuu danda'anu illee ta'in maanguddoota hayyoota gurguddoo hawwoota gurguddoo abbootii akaakoloolitii warroota maanguddoo ta'antu waan kana guyyaa baqatanii bakka qonnaa oolu galgalaala isaan qe'eetti dhufanu mana keessatti xayyaaraan qe'ee keessatti xayyaaraan reebaa jiru halkan. Kuni hundinuu immoo addunyaan illee waan akkanaa hamma wanaatti waan kana irraan dubbanne. Waan kana immoo beektonni Oromoo addunyaarra jiranullee waan kana akka laafaatti ilaalan fuudhanii hin dabarsinee fi waan kana addunyaatti illee ol kaasanii himne garuu baay'imaniiru ta'ee fi himamee immoo dhagahamuu didee ta'uun maluu mala. Garuu otoo isaanii beektonni Oromoo addunyaarra nama saba yaraa tokko miti kan jiru saba hedduutu jira. Saboonni kun rukuttaa saba kanaa kan akkanatti xayyaaraan uummanni kun reebamu uummata kanarratti roorroon akkanaa kan deemaa jiru otoo isaan labsanii miidiyaa tokko irratti inuma dhageenyaa turre. Garuu ammallee hin dabarree ammallee uummata kanarraa lolli hin jira naannoodhuma sana jira ammallee naannoo sanarraa fagaatee hin jiru uummata kana ammas baraaruun birmachuun fi barbaachisaadha. Isa waa'ee immoo xayyaaraan mootummaan Itoophiyaa xayyaaraan uummata Tigraay rukutaa uummanni kun immoo yookiin mormitoonni Tigraay xayyaaraan qabanuu qabaatanis immoo kaasaniin beekamanuu xayyaara kana kan jette irratti sirna Itoophiyaa yookiin sirna mootummaa biyya Itoophiyaa kana keessatti mootummootuma amma wal lolanu mootummootuma sirna wayyaanee iyyuu dabalate gara caalu hololumaan iyyuu walis miidhuu namas miidhu jarri. Maaliif amma yeroo baay'ee yeroo namni tokko haasa'u waan Abiyyiin haasa'u dinqisiifatu yeroo baay'ee. Abiyyiiniif wayyaaneen wanni isaan haasa'anu ana biratti adda adda miti. Maaliifini Abiyyii wayyaaneetu bukeessee sukkuumee dhimbiibee toshee gadi baase. Waanuma baratee hojjetaa jira waan haaraa amma wanti Abiyyiin kijibni Abiyyii sobni Abiyyii dharri Abiyyii wanti inni hojjetu hundinuu waama wayyaaneenis waggaa 27 isa hojjechiisaa turte sanayyuu addatti fudhatee hojjete kaleessa ergameessa hojjetaa ture har'a addatti immoo maqaa ofiitiin ofitti jijjiiree Abiyyiitu hojjetee hojjetaa ture. Garuu waan addaa tokko waan Abiyyiin uume tokko waan hojjetaa jiru hin qabu Abiyyiin. Amma wanaatti waan Abiyyiin hojjete tokko hin hojjennellee waan Abiyyiin lafa qopheesse tokkollee gadi baasee qabu hin qabu. Wama kaleessa wayyaaneedhaaf ergamee hojjetaa ture sana dhimmuma wayyaaneedhaaf geggeessaa jiru sanayyuu hambaadhuma sana maqaa ofiitti garagalchee maqaa ofiitiin nama fixaa jira nama balleessaa jira. Deebi'ee isaanuma isaan guddiseyyuu isaanuma isa uumeyyuu dhabamsiisee jaraafuu maaliif jennaani oppidiyoon gaafa uumamte uummata Oromoo bakka abuutuudhaaf hin humne wayyaaneen uummata Oromootiin nyaachuudhaaf uumamte isiin immoo deebitee seedhuma nyaatte sareen abbaa nyaattu orma lubbuum nyaattisa Oromoon jedhee mammaake sana isaanumayyuu deebitee nyaatte isaan sila ittiin nu nyaachisuudhaaf ittiin nu nyaachuudhaaf waggaa 27 sirriidhatti fayyadamaniiru ittiin nu nyaataniiru ittiin nyaataniiru garuu har'a immoo isaanuma nyaate. Kanaaf xayyaara wanti inni geessee fi jirus kaasee fi jirus xayyaaraan hanga isaa danda'ametti riphee lolaan yookiin loltuun xayyaaraan rukutuun salphaan ta'u. Maaliif riphee lolaan tokko daateetu deema malee akka uummataatti hin jiru. Kan rukutamu kan miidhamu uummatuma harkatti rukutuudhaaf waa balleessuudhaaf maaliif eegananii badiisatti deemaa jira mootummaan kun eegan badee immoo wanti tokko iyyuu hin jiraatin uummatas ta'e hin jiraatin biyyas ta'es hin jiraatin qabeenyaas ta'es hin hafin isa jedhuu fi tarkaanfii akkasii fudhatee xayyaaras meeshaa gurguddaas fayyadamaa jira. Halkan tokko halkan lama buluudhaaf guyyaa lama guyyaa sadii ooluudhaaf guyyaa bitachuu guyyaa dheereffachuudhaaf hojjetamaa jira malee
akkas biyyaattis biyyicha maqaa faarsan kana Itoophichas akka inni jiraatu tun ta'in Itoophiyaan akka inni lama sadii buluuf tun ta'in akka Itoophiyaa dhumti isaan faarsan kun yoo isaan hin jiraanne jiraachuu hin qabdu isa jedhan sana murteessaniitu farra xayyaaraas harkisanii farra taankiis harkisanii meeshota gurguddaa waan biyyaan lolanu saba tokko jedhu ennaa haasa'anu saba tokko Itoophiyaan tokko siin jedhu namni isaan itti wal lolan kun warruma Itoophiyaan tokko ofiin jedhan kanaan wal lolu garuu ennaa deemsaa fi uummata lola kanarratti qopheeffamuu fi akkaataa qopheetii fi akkaataa tooftaan itti qophaa'uuf akkaataa ololaannaa dhaga'amu immoo innaa ilaalamu immoo nama biyya biraatiin wal lolu fakkaata. Wanni harkisatamee deemu farri xayyaaraa, farri taankii, farra ilmaan namaa kun hundi isaa wanti guuramee deemu kun biyya biraatiin loluu dhaquuf deemu waan fakkaatu fakkaata. Garuu isaan achuma lolu. Fakkeenyaaf dubbii dheeressuu kooti ta'us egaa xiqqoo seetti dabala. Fakkeenyaaf Itoophiyaan seenaa waggaa 3,000 qabdi. Itoophiyaan goota, Itoophiyaan saba akkasiiti. Itoophiyaan takka namaan garboomteen beektuu kan jedhu yeroo baay'ee dubbatama. Itoophiyaan yeroo kam nama biraatiin garboomuun ishee barbaachisa. Itoophiyaan yeroo kam immoo nagaa taatee jiraatti. Warri kana jedhan immoo Itoophiyaan ofuma isheetiif immoo yeroo kam nagaa taatee jiraatti. Yeroo kamiyyuu ofiifuu gad dhaabbattee namni biraa immoo dhufee isiidhaan lola. Isiinuu uumama seerraa lola keessa jirti. Uumama seerraayyuu lolaan uumamtee, uumama seetiin iyyuu hirreedhaan uumamtee, uumama seetiin iyyuu fedhii malee waliigaltee malee biyya uumamte tokkodha isiinuu gaafa uumamtu. Walta'iinsa malee saba afaan tokko hin taane, saba amalaan tokko hin taane, saba aadaan tokko hin taane, saba waliigaluu hin dandeenye, saba waliin fakkaanne fidanii humnaan afaan qawweetiin, afaan hirreetiin gorsa biyya biraatiin dabalatanii dhufanii isiyyuu humanii. Kanaafuu sabni biraa yookiin adiin yeroo kamiyyuu dhufee isii garboomfata. Isiinuu nagaan qabdu biyya tasgabbooftee miti eega uumamterra. Eega lafaa kaaterra. Eega maqaan isii Itoophiyaa jedhamee moggaafamerra biyya ofiifuu jeequmsarra jirtu. Kanaafuu isa namni isiin dhufee isii qabatee isiirraa waa argachuu miti. Isiinuu jiraachaan turre. Isiinuu biyya taatee yeroon isiin itti nagaa argattee tasgabbooftee akka biyyaatti deemtellee hin turre. Kanaafuu seenaan Itoophiyaan qabdu gara fuulduraatti warri seenaa Itoophiyaa kana waggaa 3,000 nutti himan waggaan 3,000 eenyuun akka ta'e iyyuu hin beekamu inni garuu 3,000 eenyuun akka lolaa turanii eessa akka lolaa turanii maaliin akka lolaa turanii sanallee keessa deebi'aniitu barreessanii namaaf maxxansanii yookiin namas barsiisanii gaariidhaan jedha. Baay'ee galatoomi obbo Mahmudii. Egaa waan baay'ee kaastee waa'ee lola kaaba Oromiyaa Oromoo Walloo irratti lolli geggeeffamuun amma miti waggaa 400 ol lakkoofsee jirra jaarraa tokkoo fi walakkaa irraa ol deddeemaa jira. Uummanni kun maal jedhanii foon arraba lamaan jidduu seenee ta'ee gama hundaan nyaadhamaa ture. Amma garuu uummanni keenya gurmaa'ee kan wareegama kaffalu kaffalee eenyummaa isaa otoo Oromoon inni gama hundaan wal daangessee jiru jalqaba bilisummaa isaa kan labsate Oromoo kaabate. Kan fincila kanas immoo uummanni keenya akka diinni kun itti dhufaa jiru kan dura labses Oromoo kaabaati. Kanaaf Oromoo Walloo seenaa guddaa qaba qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis qabsoo uummata Oromoo keessattis afaan Oromoo kun iyyuu otoo isaan falmachuu baatanii har'a Oromoon hambaan Oromoo hamma Booranaa hamma Keeniyaa ga'utti jiru kun hin jiraatu jedhee yaada. Walumaa galatti lolli amma deemamee dhufee kuni yeroo baay'ee bara 2010 bara 2020 dhumaa fi 20 jalqabarra yaadatootaate Oromoo Walloo irratti lolli sanyii duguuggaa banamee uummata keenya akka malee baay'ee miidhaa turan. Hooggantoota achi jirullee dubbisaa turre. Har'a garuu uummanni kun ka'aa lolaadha. Alamuu Simee Dheengaddaa achi keessa dhaabbatee asitti qabaramtii asitti qabrii ishii goonaa jedhee dubbachaa jira. Dheengadda garuu gaafa uummanni keenya dhume shaneetu achi keessa jiranii ijoollee rasaasaan rukutamte ijoollee ambulaansii keessaa buusanii qalaa turan. Warra kana ammayyuu warri wajjin jara kanaa wajjin dhaabbachaa jirutu immoo jira. Jara kana
akkamitti ilaala sabni Oromoo akka saba tokko namni saba tokkoof dhaabbate warra kaleessa ambulaansii keessaa nama dhaabbachuu hin dandeenye nama mana yaalatiif deemu gabbuusanii akka hoolaa qalaa turanii wajjin har'a dhaabbatanii nuti tokko jedhanii yeroo isaanii namoonni mootummaa kana bitamanii hojjetanii waan akkasirratti yeroo isaan bobba'anii jiru hin argina. Isa kanaafi maal akkamittiin furmaata argachuu danda'a? Kaleessa nuun warruma Oromoo wallootiin diinechaa turan shaneedha jedhanii isaanuma fixaa turan hawaasa kana jaartii waggaa 80 dubartii ulfatu mana keessa gubate daa'ima waggaa 3 fi waggaa 2 mana keessa gubachaa ture dheengadda. Isa kana yoo mirraanfatame inni kuni bifa akkamiitiin ilaalamaa kan jedhu irratti yaada maalii qabda kanarratti? Isa waa'ee gantoonni Oromoo keessa jiraachuu Oromiyaa kaabaa keessa qofatti miti. Gantoonni Oromiyaa guutuu keessa jiru. Gantoonni utuu jiranuu immoo saboota dhiigaan Oromoo hin taane afaan Oromoo dubbatanus Oromoo keessa kan jiran hedduudha. Oromoo kan fakkaatan hedduudha. Kan biraas immoo dhiigaan Oromoo ta'ee garaan diina kan ta'es hedduudha. Jarroottan kun immoo Oromiyaa kaaba keessa qofatti miti kan argaman. Oromiyaa guutummaa keessatti argamus saba Oromoo hunda keessa miliyoonii 70 kana keessatti argamu jechaadha. Oggaa Alamuu Simee achi dhaqee nagaas labsee lolas labsee faaruus labsee arrabas labsee achitti turetti ummanni Walloo yookiin Oromoonni kaabaa waan hojjetanu hin beeku. Oromoonni kaabaa waamicha Alamuu Simee dhaggeeffatanii yeroon isaanii hidhannoo isaanii itti laaffisan hin turre. Yeroo isaan garaa isaanii itti hiranis hin turre. Warri qabsaanu qabsaa'otuma. Warri mirga ofii barbaadanu mirga ofii barbaadu. Warri sabboonummaa fi sabummaa ofii irratti cichanii jiranu har'as boris isaan sabummaa isaanii irraas deebi'anis hin beekanu deebi'uufis hin jiran. Inni abbaan garaa inni immoo gantuun Oromoo kaabaa keessa jiru sunis inuma jira. Sun immoo akkuma foon keessatti xannachi uumame nama keessatti uumamti gadheen. Oromiyaa guddoo keessas guutummaa Oromoo kana keessas kan Oromoo miidhaa jiru kan Oromoo dabarsee diinaa kennaa jirus fafumaa fi farra Oromoo keessatti dhalateedha jecha. Farraa fi fafa Oromoo keessa jiru kanatiyyuu warra waa'ee garaa isaanii waa'ee waan amma nyaatan malee waan amma ittiin jiraatan malee waa'ee dhimma dantaa isaanii ittiin oolanu malee waa'ee sabaatii fi waa'ee birmadummaa warra hin beekneedha jechaadha. Birmadummaan miizanni si hammam ga'a kabajaan si maal fakkaata abbaan biyyummaa akkamii isa jedhu sana ulfina inni qabu sana adda baafatanii warri hin beekne har'as kanuma hojjetu. Oromoonni kaabaa gaafa adda isaanii jiran gaafa Yohaannisiinis wal lolanis hin teenye gaafa Teediroosiinis wal lolanis hin teenye guyyaa sanas Oromoon ittiin birman. Adda isaanii falmatanii adda isaanii lolatanii adda isaanii du'aa turanii guyyaa tokko immoo saba biraa ta'anii lolle Oromoodhuma ta'anii ofirraa lolan malee. Kan isaan lolamanuufis Oromoo waan ta'aniif akka ta'an isaanis mirkaneessanii sanumaan lolataa turan jechaadha. Isaan qofa otoo hin ta'in amma Nugus Mahammad Mikaayilitti illee sababuma kanaaf lolamaa turan. Amma ajjeechaa Iyyaasuutti illee sababuma Oromoo ta'uu sanaatiin iyyuu lafarraa hanga sanyiin uummata kanaa dhabamutti wanni ajjeefamaa turaniifis ajjeefamaa hanga har'aa jiranuufis wanni isaan lammii isaanii garanaarraas adda baafamanii akkuma sila siin jedhe akka horii hoomaa horii keessaa yookiin gurmuu horii keessaa baasanii tokko bineensi ari'atee tokkicha sana addatti qabee nyaatuuf kan taasifaman sababa murannoo isaan qabaniif, sababa jabeenya isaan qabaniif, sababa isaan harka laachuu didaniif, sababa isaan dachii sana dabarsanii warra saamtota dachiitiif maqaadhaan lafa saamuuf deemtu sanaaf taakkuu tokko dabarsanii kennuu isaaniitiif diduu isaaniitiif lafa sanarratti cichanii lafa akaakileef abaabilee isaanii waan dhiigaan isaan eeganii fi namuu isaan jibbaa warri diinaa isaan falmaa isaan morma
Isaan garuu har'as ta'e boris lafa sanas sabummaa isaanis dabarsanii kennaan jiran. Oromoonni bira dhaabbatus Oromoon bira dhaabbate kabajaa qabaa, galata qabaa, fudhatama qaba. Yoo Oromoon bira dhaabbachuu baates uummanni sun ni falmata. Falmii har'aa miti kan isaan eegalan. Falmii akaakileef abaabilee waan ta'eef jarri kuni harka isaanii yoomiyyuu diinota kanaatti hin laatan. Dachee sanas dabarsanii hin kennan. Bilisummaan ammas immoo Oromoon eeggatu kunis karuma sana Oromoodhaaf dhufuuf ta'a. Maaliif jennaani warroota ganamarraa kaasee bu'aa birmadummaa beekuudha jirre. Warroota ganamarraa kaasee ol jedhanii deemuun, ol dhaabbatanii deemuun, nama ta'uudhaaf namaan qixxaatanii deemuu ta'uurraa bu'aa isaa beekanidha jirre. Kanaaf harka isaanii hin laatan. Kanaaf Oromoon illee bu'aa karaa sanaan argachuuf jirra. Marti Oromoo, Oromiyaan illee, Oromiyaadhumti waliigalli illee kaaba Oromoo kaabaa sanarraa bu'aa fi faayidaa ol jedhanii deemuuf mi'aa birmadummaatii fi bu'aan birmadummaa maal fakkaattisee jedhu sana gara kanarraa argachuudhaaf jirra nutu. Kun immoo haga xumuraatti deema. Dubbiin kun waan hunda keessa seennee yoo dubbanne dubbii tuttuqe maarree haga raayyaa walaboomutti, haga raayyaa Oromiyaatti deebi'ee Oromoodhaa waliin kaabni raayyaan bulletti nagaan gaanfa sana keessatti in argama jechuun dhara gonkumaa jaallannus jibbinus wanni kun akkuma madaa'inaa walitti qabanii hodhanii deebi'ee kulkullisuun dho'utti borisiif ta'anis ni numa dho'a. Kun immoo jaallanneetu miti nuti feenes miti kan fudhachuun nurra jiru. Kaabni Oromiyaa raayyaa raayyituun haga kan Oromoo hin taanetti, haga seen Oromootti dabalamnetti, haga seen Oromoo taatee ofiin hin bulletti rakkinni kun inuma dhufaa. Maaliif jennaani waan akkasii ennaa kaasanuu namoonni tokko tokko maal jechuu qajeelu warra har'a waliin deemnu kanatiyyuu achi keessa jira. Wanni akkasiin jiru. Wal kadhaadhaan yoo hojjenna taane, wal sodaadhaan waa wajjin hojjennoo taane bor wal dhabuun keenya ammas hin oolu. Namni tokko namni naan firoomuu barbaade, namni naan hiriyoomuu barbaade ana eenyummaa koo beekuu qaba. Eenyummaa koo baree eenyuun akkan ta'e eegan baree naa waliin firoomuu qaba. Anis eenyummaa isaa baree eenyummaa isaa eegan beekee isaa waliin firoomuuf waliin hiriyoomuu. Oromiyaan kaabaa mataan irraa citee mudhiin qofti hin barbaadamu. Oromiyaa kaabaa mataan irraa gar tokkotti citee mudhii namni fudhatu hin jiru. Yoo Oromiyaa kaabaa mataarraa kunnee ganneenne handhuuras hin barbaadnu jechaadha. Handhuura malee mataa malee sochoona. Mataaniif handhuurri walitti adda socho'a yoo ta'e waan biraadha. Kanaaf kun lameen handhuurri keenyaaf mataan keenya adda bahee waan ilaalamuuf miti. Waan adda bahees immoo callisamee akkasiin furmaanni dhufa jedhame ammas Itoophiyaa kana keessatti waliin deemne boris rakkinuma humnaa iftaanis rakkinuma tuumamaa haga haqni hin jirretti hanga dhugaan hin deebinetti nagaan gaanfa sana keessatti argamuun laafaan ta'uun jedha. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kun kan daawwachaa jirtan Walabummaa Niwus Neetwoork hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana buutan abdii guddaa isinirraa qabna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Egaa obbo Mahmud waan baay'ee kaafnee jirra. Walumaa galatti Oromoon Walloo yookaan immoo Oromoon kaabaa hanga raayyatitti sabni keenya mirga isaa falmachuudhaaf of duuba deebi'een beeku. Kophaa isaas ta'e uummata isaa wajjiniinis ta'e kaayyoon inni qabu eenyummaa isaatiin nama kamii wajjiniin iyyuu taa'ee hin mari'atu kan jedhudha. Baay'ee galatoom. Mee amma gara waliigala sa'aatiin keenya waan deemaa jiruufi gaggabaabsineeti irraa dubbanna. Fakkeenyaaf mootummaan amma Finfinnee qofa irratti garagaree Finfinnee qofa eegaa jira. Eeggii kun labsiin kunis kan labsame labsii yeroo muddamaa kun eega waraanni bilisummaa Oromoo Finfinneetti marsinee jirraa jedhee ibsa baaseedha. Amma Finfinnee kana waraanni Abiyyii kun inni Maqaleedha loluu hin dandeenye baqatee dhufe. Inni Walloo Kamisee irraa baqatee dhufe. Inni Dasee irraa baqatee dhufe kun inni Lixa Oromiyaa irraa baqatee dhufe kun Finfinnee kana baraaruu danda'a kan jedhuufi akkasumatti immoo
amma immoo labsii hatattamaati jedhanii namaan gadis hin bayinii olis hin bayinii cufanii jiru. Amma gargaarsa waraana bilisummaa Oromoo gochaa jiru moo ofirraa dhorkaa jiru. Finfinnee yoo karaan cufame makiinan tokko akka ol hin baane akka gadi hin baane yoo jedhame kan miidhamu eenyudha? Hammam hawaasa kanaaf gaddaa jiru yookaan immoo uummata hin bulchina jechaa jiran kana hammam yaaliin qabeenya amma fakkeenyaa fi kan gara lixaarraa galu jira gara kibbaarraa kan galu jira kun hunduu amma yeroo ammaa kana keessatti dhaabbachaa jira. Konkolaataan isa kanaafiyyuu lolumayyuu lola qawweedhaan lolan hin barbaachisaa moo amma lolli kun jarri kun harka kennatanii gara akka nama nagaan biyya sana keessatti akka bu'u namoonni Finfinnee keessa jiru nama miliyoona 5 hanga 6-7 lakkaa'amudha. Uummata kanaaf yaada akkamii qabu yeroo isaan karaa cufanii namni akka gadi hin baaneef ol hin baane godhan kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo kan marsaa jiru. Sadaffaa waraanni TPLF immoo kan dhiibee dhufaa jiru jira. Isa kana akkamitti ilaaltame maalinni siyaasan isaanii hubannoo siyaasaan isaan qaban galiin isaan karaa cufanii namni akka hin baane akka hin galle konkolaataan akka Finfinneen seenne kan godhamu kun uummata kana warra maal gochuudhaaf maal samii irratti gadi nyaata kana gadi buusu moo wanni galu eessarraan galuufii danda'a jettee yaadda? Bareedaadha walabummaa. Dubbii kana dubbii duraan darbe keessatti tuqeen ture. Jarri kun hammam sabichaaf yaadu isa jedhu dubbiin duraan dubbadhe keessatti tuqeen darbe. Isa jarri kun karaa cufaa jiru akka waanti seenne akka Finfinneetti waan seenne akka gadi hin baane akka ol hin galle karaa. Duraan dursa jarri kun sabichaaf hammam yaadaa jiru? Maal yaadaa jiru? Dhuguma sabichaaf yaadu? Dhuguma biyyichaaf yaadaa jiru? Sana dubbii duraa keessatti kan hin tuqee otuu nagaa yaadanii, otuu sabichaaf yaadanii, otuu akka biyyichi tasgabbaa'u yaadanii, otuu akka uummanni kun jiraatu yaadanii lolli kun hin barbaachisu ture. 2018 nagaarra ture biyyi kan fuudhee gara lolaatti geesse, kan fuudhee gara abiddaatti geesse, kan fuudhee uummata goole, kan fuudhee nagaa balleesse warroota amma karaa cuccufan kan. Warroota amma akka uummanni hin nyaanne, akka uummanni hin dhugne, akka uummanni hin binne, akka uummanni hin gurgurre, akka uummanni hin baane, akka uummanni hin galle godhaa jiran kanaadha jechaadha. Isaan kun dhuguma saba sanaaf yaadu isa kanatu gaaffii ta'e gama. Isaan kun dhuguma sabni kun tasgabbaa'u jedhu. Dhuguma sabni kun nagaadhaan haa jiraatu. Biyyi kun nagaadhaan bahee nagaan haa galu. Uummanni kun walirraa bitee walitti gurguree sabummaadhaanis nagummaadhaanis walii wajjin haa jiraatu jedhu. Isa kana dubbiinii jechaadha. Uummanni naannoo Finfinnee keessa jiraatan yookiin magaalaa Finfinnee keessa jiraatan isa kana hubachuu dadhabanii jechaadha. Saboonni Oromiyaa handhuura Finfinnee keessa handhuura Oromiyaa keessa jiraatan isa kanatu isaan duraa dhokatee jechaadha. Mootummaa kana waan inni godhu kana arguu dadhaban. Waan inni hojjetu kana dhaga'uu dadhaban, beekuu dadhaban. Dhuguma namni kun mootummaan nurra taa'u kun dhuguma nuuf yaadaa. Obbolaa keenya irraa nu kutee, sabarraa nu baasee, galiin nutti galurraa nu baasee, baasii nu baasan nurraa nu baasee, dhuguma nagaadhaan nu jiraachisuudhaaf tasgabbii naannoo kanatti yookiin ganda kana keessatti nu buusuuf jiraasa jedhu isaanuu hubachuu dadhaban warri mootummaa kana jala jiran warri yookiin Finfinnee kana keessa jiranii jechaadha. Uummanni kun maal akka inni hojjetaa jiru arguutu isaan barbaachisa, dhaga'uutu isaan barbaachisa, beekuutu isaan barbaachisa jechaadha. Waan amma mootummaan kun godhaa jiru. Fakkeenyaaf eega waraanni bilisummaa Oromoo, eega woboon naannoo Oromiyaa Finfinnee naannoo handhuura Oromiyaa naannoo Finfinnee seeneeraa, to'adheeraa keessa jira eega jedhee namni akka gadi hin baane akka ol hin galle. Kana qofa miti. Lammiin Oromoo tokko Oromoo ta'uu isaatiin ati kutaa kanarraa dhufte, ati kutaa kanarraa dhufte jedhanii dhabamsiisaa jiru Oromoo. Hidhaa jiru, ugguraa jiru, manatti hin kireessinaa hidhaa jiru. Magaalaa Finfinnee akka hin seenne labsii dhiyoo kana baasanii turan. Oromoon kutaa biraarraa akka Finfinnee hin seenne kan jedhan isaantu haasaa ture. Oromoon kutaa biraa akka magaalaa Finfinnee hin seenne kan jedhe isaantu ugguraa ture. Isaantu amma akka meeshaan alaa naannoo Oromiyaarraa handhuura Oromiyaatti hin seenne isaantu dhorkaa jira. Akka namni wal keessa hin deemne walirraan bitanne walirraan gurgurree isaantu toshaa jira.
Gargaarsi isaan godhaa jiran garuu asitti qabsaa'ota bilisummaa Oromootiif gargaarsa salphaa miti yoo beekne ilaalle. Gargaarsa nuuf godhaa jiru. Maaliifini adeemsa isaa saffisiisaa jiru, isa gargaaraa jiru. Isaan garuu isa to'anna jedhanii karaa cufanii sakattaanaa maal goonaa gadi hin baatanuu waliin galtanuu. Garuu isaaf immoo hojii isaa hedduu isaa saffisiisanii isa gargaaranillee. Hedduu akka inni hojii isaa isa duriirra saffisee hojjetatee gara Finfinneetti gara handhuura biyya isaatti akka inni itti jabaatee fuulduratti adeemu taasisaniif jecha. Kana hedduu isaanuu kan galatoonfataman karaa hojii saffisaanii waraana kana gargaaruutti isaanuu namoota tokko tokko caalaa hojii hojjetaa jiru isaanuu. Isaan beekaniis ta'e wallaalaniis ta'e hojii gaarii hojjetaa jiru hanga tokko. Maaliifini ammallee daran cufuu qabu. Akka waatti hin seenne ammallee akka maaliif silaa uummata Oromootiyyuu daangaa sana cufee qabeenyaa ofii, bishaan ofii, nyaata ofii akka naannoo sana hin seenne dhibeenni Oromoo miidhaa jiru achi waan jiruufi sana kan gochuu qabu silaa uummata Oromooti. Amma uummata Oromootiif hojii salphisan. Akka uummanni Oromoo hiriira bahee karaa hin cufne uummata Oromoo gargaaran. Akka uummanni Oromoo gadi bahee hojii biraan hojjennee uummata Oromootiif gargaarsa godhan. Isa kana daran jabeessuu qabu isaan. Akka namni tokko Finfinnee hin seenne, akka namni Finfinnee keessa jirullee gadi hin baane, isa kana jabeessanii akka isaan nu hojjetan nuyyuu dhaamsa deeggarsaa isaan biraa barbaanna ammallee. Kana itti nu jabeessaa jennaan. Hojiidhuma gaarii tokko hojjetan yoo kana itti fufanii hojjetanii waan kana fiinxaan nu baasan iyyuu gargaarsa tokko isa kana isaan jabaatanu. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo isaan karaa cufanis, isaan hidhanis, dhiisanis hojii isaarraa dhaabbataa jiru. Hojiin waraana bilisummaa Oromoo galma ga'uudha. Hanga gaafa galma ga'ee kan dhaabbatu. Hanga galma hin geenyetti, hanga kaayyoon uummata Oromoo hin xumuran argannetti, guduunfaan argannetti itti fufaa deemsis, tarkaanfiinis, qabsoonis itti fufaa jechaadha. Kun immoo kanatti dhaabbataa jechaadha. Baay'ee galatoomi obbo Mahmud. Mee haaluma amma kaafne kana sa'aatiin keenya gaa jira gaggabaaf waan na deebisi. Waraanni bilisummaa Oromoo yaadattoo taate bara 2020 keessa 21 jalqabarraa Keeniyaatti galchinee jirra, Suudaan kibbaatti galchinee jirra, Jaalmarroon du'ee jira jedhanii yeroo hedduu haasa'aa turan. Amma garuu waraanni bilisummaa Oromoo dhufee Finfinnee jala gahee jira. Akkasumatti godina Wallagga Lixaa Qeellam bilisummaa isaa labsatee jira. Bakkoota hedduu naannoo Iluu Abbaa Booris, Jimmas akkasumatti Gujii fi Booranaa wal qabatee bakkoota hedduu waraanni bilisummaa Oromoo to'annoo jala oolchaa jira. Isa kanaafi waraanni kuni siyaasaa jarri kun oofaa turan waraana bilisummaa Oromoo koottaa galaa jedhanii sila kaastee jirta. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo dabalatee akkan isaan uummata Oromoo hidhaa jiran. Hidhaa fi ajjeechaan amma Jaal Abdii Raggaasaa hiine jedhanii waraanni bilisummaa Oromoon dhaabban. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo hiine jedhanii qabsoon bilisummaa Oromoo hin dhaabban. Maaliif qabsoon kuni bifa isaan hamma dhabamsiifnee jedhanii uummata keenya gurra duuchanitti. Hamma isaan fiilmii hojjetanii dookumentarii Gujii keessatti hojjetanii gabbaasan shaneetu nama ajjeese jedhanii uummanni keenya hundi kana otoo hin dhagayin waraana kana halkanii guyyaa utubee waraanni kun guyyaarraa guyyaatti waraana leenjisee baasee akkuma atuu jette gaafa PP'n gadi hin bayinaa jedhe uummanni keenya gara bosonaatti baqatee waraana bilisummaa Oromootti galee hidhatee leenji'ee biyya isaaf lubbuu isaaf qe'ee isaa irratti wareegamuudhaaf hojjechaa jira. Maaliif namni manaa gadi hin bayin yoo siin jedhe waliin galii yoo siin jedhe dirqama jiraachuuf jecha waan ati gootu jira jechuudha. Isa kana akkamitti ilaaltaa? Waraanni kun amma xiqqoo ishee yoo ta'anii ilaalani labsii muddamaa kana yoo labsan jeneraala biyyattii Itaamaajoor Shuur jedhanii kan biyya bulchu akka biyyaatti kabajaa guddaa qaba jedhanii kan haasa'aa turanii har'a gaafa waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee seenaa jira karaanaa cufamuu labsiin hatattamaa haa godhamuu yeroo jedhan kanatti maal jedhu warri maaliif miidiyaa dhumti biyya sana keessa jiru hawaasumti jara kana illee deeggaraa jiru maal isinoo kaleessa baastaniitu balleessini jettaniitu jarri kun eessaa dhufanii jedhanii maaf hin gaafanne. Ilaalli
waan uummanni waan tokko rakkate yoo dhugaa dubbanne waanuma gaafatee waan dhiisuu wallaale uummanni maal silla jalqaba keessatti tuqeera jara kana abbaa jara guddiserraas kanuma dhagahaa ture uummanni. Iyaadatta yoo ta'e yeroo tokko misooma jedhaniitiyyuu yeroo wayyaanotaa keessaa televizyiinii keessaa boqqolloo argisiisu. Midhaan akkasitti qotamee kana maal jedhanii didichuu misooma maarreedha jedhanii. Jennaan mucaan tokko jedhanii abbaa ofii gaafate abbayyee gaafa manni barumsaa cufamu biyya dhaquun barbaada. Maaliif abbaan isaa kun nama baadiyyaati Finfinnee irra jiraata. Biyya dhaquun barbaada maatii keenya biraa jedheen. Ayyee gaariidha jedhee abbaanii yeroo manni barumsaa cufamee fuudhee mucaa gara baadiyyaa geesse. Abbaayyee baadiyyaan isuma kana abbaa koo jedheen isuma kanaa jedheen. Midhaan asuma qotamaa jedheen asuma qotamaa misooma inni jedhamu maali asuma qotamaa meerraree qonnaan inni nu televizyiinii keessatti arginu asoo hin jiru jedheen mucaan. Jennaan inni sun Finfinnee keessa qotamaa jedheen mucaadhaan abbaan. Kanaafuu uummanni kun dhufaa darbatti kanuma arge. Mangistuurraa akkana dhagaa ture, Haayile Sillaaseerraas kanuma dhagaa ture, Minilikirraas kanuma dhagaa dhufe. Hundumti isaanii kanuma fidaa dhufanii Abiyyiin gahee Abiyyis immoo isuma jara sana biraa barate silas siitu dheera bare. Waan haaraa waan Abiyyi hume tokko inni dhufe hin jiru. Wama jara sana biraa kitaabuma jara sana biraa dubbise Abiyyiitu dubbiseedhaan dhaabbatee dubbisaa jira malee wanni biraa hin jiru. Uummanni kun isa kamiin keessaa gaafate? Waan keessaa gaafatu wallaale uummanni rakkatee jechaadha gabaabaa uumatti. Galatoomi baay'ee galatoomi egaa xumurarra jirra naa gaggabaabsi. Mee fakkeenyaa fi haala amma deemamaa jiru kana keessatti roodmaappii hojjetamaa jiru jira. Qabsoon Oromoo kun bara 2018 tiim lammaa ture. Atlaantaa konvenshin liidarshiippii ture. Warri kun hunduu Oromoo nyaachisee Oromoo hallayyaa buusee warra hooggana jedhanis mana hidhaa Qiliinxootti galchanii dhaqanii taa'anii amma roodmaappii haaraa baasanii jiru. Tiim lammaan kun bakka lamatti dhoohee jira. Tiim lammaan tokko Abiyyi wajjiniin hafe. Tiim lammaan tokko immoo Lammaa Magarsaa wajjiniin riphee jira. Amma tiimni riphee jiru kuni roodmaappii baasaa jira. Roodmaappii qabsoo Oromoo. Liida Oromoo kara Oromiyaan irratti ijaaramtu. Jarri kun kaleessa warra dogoggora hojjete. Namni dogoggora hojjete seera biyya lafaa irratti in adabama. Hojii sanarraa dhaabbata. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti uummanni Oromoo waan akkasii maaliif kana gaafachuu dadhabaa? Maaliif kaleessa dogoggortaniittu kaleessa balleessitaniittu isin adabamuu qabdu ammaaf hojii kanarraa dhaabbadhaa. Dandeettii ittiin qabdan waan taataniif. Yaaltaniittu galatoomadha hin baafne amma immoo dhaloonni warri waan kana durumaa kaasee akka hin baafne argee durumaa kaasee wanti kun saba keenya akka hin ceesifne saba keenya akka gara fuulduraatti oofuu hin dandeenye arge suni jaruma sanaaf dhiisaatii isin hojii biraa hojjedhaadha jechuun himaaf dadhabe akka Oromootitti akka sabaatitti biyya qaroome keessa jirra. Namni tokko paarlaamaa tokko keessatti yoo ta'u waan badii guddaa tokko hojjete paarlaamaa san keessa ari'ama. Hin ba'a jechuudha. Isa inni kanaan dura hojjete san akkuma jirutti ta'e inni kun immoo namoota biraa namoota bakka isaa buusaniitu nama dandeettii qabu nama hubannoo qabu bakka sana kaa'u. Oromoon garuu haala kana hin qabu. Inni kun maalirraa madda kan jedhu irratti gabaabsi naa deebisi. Waa'een amma roodmaappiin bahaa jiru kun Oromoo Koongirees World yookaan immoo Oromoo addunyaarra jiranii Koongirees jedhamee kan gadi baamaa jiru kun maalidha inni? Addi bilisummaa Oromoo gaafa inni roodmaappii lafa godhe mootummaan ce'umsaa ijaaramu gaafa jedhe didanii jalatti hoogganamuu didan. Kaafaa fi abaaboo wal deeggaraniitu waan kana hojjetan. Warri kuni Oromoo Koongirees jedhanii warri gadi bahan kuni dhaabni isaan qaban eenyudha? Dhaaba kamidha isaan? Addi bilisummaa Oromoo biyya keessa jira. Hayyuu duree mana hidhaa jira. Kaafaa'oon dhimma kana gubbaa irratti adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjetee jira. Jarri kun eessaa dhufanii yaadni jara kanaa maalinni kan jedhu irratti yaada kennuu kenni hin goolamna sa'aatiin deemee jira. Roodmaappiin kun isa kan Biraanuu Naggaati moo isa kan Indaargaachoo Ciggeeti? Kanaan duras tureefan jedha ifamaa waliin addanaan baane. Kanaan duras jarri kunis nutu qopheessee fidee isa nu qopheessinee finneen iyyuu
biyyi kun hoogganamaa jirti jechuu Biraanuun Naggaas Indaarqaachoo Tsiggeenis dubbataa turan. Isa sana immoo kan biraatu immoo dhalate. Oromoodhaan uumame moonni kun immoo ilmaanuma Habashootaatiin kan uumamedha. Egaa kan uumame akkuma beekamu Profeesar Isqeel Gabbisaa fi Dooktor Ittaanaa Habteetu gadi bahanii yeroo gabaabaa keessatti waan kana hin maxxansinaa afaan Oromootiinis afaan Ingiliffaatiinis afaan adda addaatiin hojjennee jirra qabxii 7 kan qabu kan jedhanii kana haasa'anii miidiyaa irraa argaa jirra. Shabboo miidiyaa irratti gabbahanii dubbachaa jiru akkasumatti Oromiyaa 11 irrattis haasa'aa jiru. Isa kanaaf kana gubbaa irratti kan waan kana odeessaa jiru isaanidha. Kanaafiyyuu akkamitti ilaalta kan jedhuu fi dhuguma Oromoof yoo yaadan maaliif yaada ABO'f yaada KFO sana fudhatanii hojjechuu hin dandeenye? Maaf hoogganamuu hin barbaanne? Yeroo hundumaa nutu beekaa, nutu isin dura deemaa, isin nu duuba deemaa jechuu barbaadu. Inni kun maalirraa madda? Bareedaadha. Profeesar Isqeel, Dooktor Ittaanaa Habtee yaada bareedaadha. Jarri kun ilmaan Oromooti. Haa ta'u hin ta'in malee jarri kun waan godhan kana Oromoon mari'atanii, Oromoon mari'achiisanii sabni Oromoo bakka isaan buufatee geggeessaa jiru hin jiranii isa kanarraa illee ani hin beeku. Kanatti immoo kanaanuu irratti yeroo amma lafti kun sosochootu keessatti sichi namoota kanaa olii arguudhaaf teenya. Maal jennaan yeroo ce'umsi dhufu qabsaaniin heddummaata. Hirmaataan qabsaa jechuun isa wareegama kaffalutu hin ta'in hirmaataati heddummaata. Yeroo gabaabduu keessattis arginee dabarre 2018 keessa qabsaa'onni Oromoo hagan 500-600 dhaquu danda'u. Amma yeroon kun yeroo murteessituudha. Yeroo qabsaa'onni itti baay'atanuudha. Yeroo qabsaa'onni furmaata kennuudhaaf baay'ee heddummaatanuudha. Yeroon yeroo qooddannaati. Yeroo dhaalaati. Kan hojjetee fidee yeroo dhaalaa kana keessatti wal gufachiisuu, wal dadhabsiisuu, yaada sila hin jirre humuun, yaada sila hin jirre kaasuun, gara isa tokko goranii isa tokko jaallachuun, gara isa tokko goranii isa tokko fakkeessuun, isa tokko utubuun, yoommoo gara Oromooti fuula dhabanii Habashootallee qabatanii dhufuun sichi heddummaata kun. Kana akka laafaa tokkotti waan nama lamaan nama sadiin bira darbamu isinitti fakkaatiin. Wanni kun gara fuulduraatti illee teenyee arguuf jirra waaqni nu jiraachise. Wanni kun heddummachuudhaaf jira. Hirmaataan heddummachuudhaaf jira. Qabsaa'aan heddummachuudhaaf jira. Qabsaa'anii laga marqaa jennaan iyyuu namuu fallaana fudhatee bahee jedhe Oromoon. Gaafa nyaataati gaafa marquutu nama rakkisa malee gaafa nyaataa namni nyaatu hin dhabamu. Amma marquu irratti kanaan dura namuu dhiisee inni kaan hidhannoo hiikkachuu qabu jedha, inni kaan karaa nagaatiin jedha, inni kaan ilma abbaa gadaatiin, inni kaan ilma abbaa nagaatiin, inni kaan jedhaa turre mitiire 2018. Eega gaafa sana immoo inni ciche immoo cichee du'a filatee adda ofiitti hafee yoo dhabameen yoo isin na diddan illee haga bineensaa fi muka bilisoomsuttan adda kiyyaa hafa jedhee lubbuu of wareegee jireenya ofii balleessee achi keessatti hafee har'a immoo inni marsee dhufee mogolee dhaabbatee uummata isaas qabatee waan nyaates nyaatee warra wajjiniin isaa waliin gidiraa arge kanaa waliin alanni dhufu immoo hirmaataan dhaala qooddataan heddummaata. Kana qofaan hin dhaabbatu. Arguudhaaf jirtan. Mee namni bakka bu'u namni Oromoo kana bakka bu'u hin heddummaata. Gaafa hojii otoo hin ta'in gaafa hirmaataa sichi dhufaa. Jarri kun hinumaatu akka amma ni dhagaa jirutti waraqaa iyyuu qopheeffatanii pilaanii wayiyyuu baasanii dhufaa jiru. Kan pilaanii malee illee otoo of hin beekin dhufe achi keessatti argame illee anuu abaluun jedhama jedhu sichi hedduu arguudhaaf teessu. Kanammoo uummanni Oromoo dammaquu qaba yeroo hundayyuu gabaabaatti. Uummanni Oromoo yeroo hundumaa waa'ee isaa namni murteessuu fi waa'ee isaa namni isatti himuu bara baraan taa'ee ilmaan isaa kana akka ilmoo reettii, akka ilmoo oolaa, akka ilmoo luukuu gabbaraa jiraachuu, kennaa jiraachuu kanarraa dammaquun isatti dhagahamuu qaba. Gaa jechuu baruu qaba Oromoon. Simiti kan naaf wareegame kunooti inni naaf wareegame jedhu jechuu danda'u qaba. Nama isaaf bu'aa buuseef isaa bu'aan buufne adda baasee ilaaluu qaba. Abbaanuu ilmaan innaa godhate
ilma isaa bu'aa buusuuf ilma isaa bu'aa hin buufne adda baasee eebbisa isa kaan abaara. Akkasitti beekuu qaba Oromoon. Kanan beeku taanaan immoo ammas wareegama ofii kaffaluudhaaf itti qophaa'uudhuma qaba. Nama tokko itti himanii yaadachiisan malee immoo ittiin hidhanii sabni Oromoo kanarratti wareegama ilmaan isaa kaffalanii bu'aa ilmaan isaa fidaa jiran kana dabarsee ammas abbaan fedhee akka fedhetti dhufee isaa fi murteessa isarratti murteessa taanaan kanas fudhata kanas simata taanaan ummatichuma malee wanni namni biraa godhuu fi danda'u hin jiru. Ammas immoo asitti qabsaa'onni dhiiga ofii dhangalaasanii deemaa jiran kun qabsaa'onni lafee cabsaa jiran kun qabsaa'onni foon ofiitti muraa jiran kun daangaa isaanii eeggachuu qabu dallaa isaanii tikfachuu qabu. Abbaan fedhe luuxuun seentee dallaa isaanii keessa seentee akka fedhetti murteessuu qabu. Kana namatti himuu danda'uu qabu. Kana immoo eeggachuu qabu. Diina irraa akka eegaa jiranitti diina keessaas diina alaas jabeessanii dallaa isaanii tolchanii ofirraa ittisuun kan isaaniiti. Saba Oromoottis immoo labsuu qabu. Saba Oromoottis himuu qabu. Saba Oromoottis beeksisuu qabu. Hoogganaan dhimma kanaa itti gaafatamaan dhimma kanaa waraana bilisummaa Oromoo WBOdha. WBOdha kan dhimma Oromootiif wareegamaa jiru. Wareegamee asiin geessi kan uummata Oromoo har'a hambisee afaan diinaa keessaa uummata kana hambisee amma har'aatti ittiin sochoosaa jiru. Ijoollee kana waraana kana waraanni kun abbaan fedhe akka fedhetti sagadi bahee irratti haasa'u. Biyya isaa keessatti lafa irratti kan daangaa isaa eeggachuu qabu kan biyya isaa tikfachuu qabu isaan siin jedhan gabaabaatti. Baay'ee galatoomi Maamudii sa'aatiin keenya nu daangessaa jira. Egaa gaaffii dhumaatii gaaffiin dhumaa mee adeemsa waraanni hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo fi Jaal Gammachuu Abbooyyee imala gara Finfinnee jedhu kana akkamitti ilaaltaa? Uummanni Oromoo maal gargaaruu qaba kan jedhuu fi adeemsicha kana akkaataa itti hubatte kanarratti yaada kee gabaabsi nuu kenni. Dhaamsa kee kan dhumaas uummata Oromooti kan qabdu achumarraan dhaammadhu har'aaf asumarratti goolabna. Adeemsa gara Finfinnee gaaffii qabu waa'ee Finfinnee. Nuti jalqaba gaafa waa dhabnu Finfinneedhaaf kaaba Oromiyaa dhabne. Kaaba Oromiyaa gaafa dhabne Finfinnee dhabne. Kaabni Oromiyaa fi Finfinneen gaaffii qaban asirratti. Uummanni Oromoo walii galle miliyooniin 70 waa'ee kaaba Oromiyaatiif waa'ee Finfinnee irratti itti yaaduu qaba halkanis guyyaas uummata Oromoo laallata kun. Xiqqaa guddaa beekaa wallaalaa jaarsa jaartii dhiira dubartii saala addaan baasu uummanni Oromoo walii gallisa walii galtisa Oromoo kan ta'e waa'ee dhimma kaaba Oromiyaatiif waa'ee handhuura Oromiyaa Finfinnee kanarratti gattaa'ee dhaabbatees deemees ciisees itti yaaduu qaba. Waraana bilisummaa Oromoo utubuu qaba, gargaaruu qaba, bira dhaabbachuu qaba. Inni qabeenyaa qabu qabeenyaa, inni qabeenyaa hin qabne yaadaan amlee jaraa jabeessuu, amlee jaraa tiksuu, jaraa waliin ta'u yeroo hunduma namni waa gochuu fi dadhabe bisaan budduksee willeedhaan qabeedhaan bisaan isaanii kennuu qaba. Isaan gargaaruu qaba. Jabaadhaa hidhee karaarra dhaabbatee isaan simatee isaan dabarsuu qaba, deeggaruu qaba, gargaaruu qabaan jedha waraana kana. Egaa daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo kan amma ammaatti daawwachaa jirtan Walabummaa Niwus Neetwoork sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Sagantaatti aanu hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna. Obbo Mahmud Adam yaa waamicha keenya dhageessanii baga nagaan nu dhuftanii egaa hanga amma waliin dabarsineetitti hedduu galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii isiniin jenna. Galatoomiyatis nagaan naa jiraadhu walabummaa nagaan naa jiraadhu nagaatti. Haayee yeroo gaarii qabaadhu.
Basil utani bagasi targata sini leas. Wal maganati baga waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii Bahaa guyyaa har'aatiin waliin baanee siniin jedha. Kabajamoo abbootii gadaa kabajamoo qondaala waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa garaagaraa irratti argamtan akkasumas kabajamoo sabboontota mararfattootaa fi uummata bal'aa Oromoo asitti argamtan baga bu'aa bayii dhiifama hedduu rakkoota hunda keessa baatanii armaan baasa isinii jechuu barbaadaa jiru. Illee isin argitan tuni lafti keessa jiru tuni akka gubbaa dhaabanii akkanatti irratti dhiichine irratti wanni jennu kuni tolaan akka dansaa hin dhumne. Namni tolaan kan nuti isa jiru tolaan itti dhumne jechuudha. Dhiigaani lafee itti cabee dhiigaani tolaan dura nyaata kaleessa lafa kana keessa maangudhaa tolaan hin kaane jechuudha. Dirqamee ka'e. Dirqamee addee tanaa ka'uu danda'e jechuudha. Dhiiga hedduu itti cabee lafee hedduutti bobeessanii asii ka'uu danda'e. Kaasitti immoo lafee isatti cabse ilmaan teessan waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Uummata Oromootii kan dhaabatan. Gaachana uummata kanaati. Gaachana keessan isaan lafee isaanii danfisan, lafee isaanii cabsan, bobeessan, lafa kanarraa kaasuu danda'anii jechuudha. Ammallee akkuma beekamutti yeroo dhiyoo asii bobbaa duulaa gara kibbaa giddugaleessa lixaa baha jedhee ka'e jechuudha. Gara kibbaatitti duula Elemoo Qilxuu jedhamee ka'e lixaatti Laggaasaa Wogii jedhame. Eega achii godhuu jalqabne duula kana eegallee guutumaa guututti gandoota godina kana jala jiran guutuu bilisa baasuu dandeenyee jira jechuudha. Katti aanu mooyyuu duula imala Finfinneeti. Kanammoo buqqisuun dirqama malee aanaarraa buqqinye, godinarraa buqqinye, Oromiyaa dhuunfachuun dirqamaa jechuudha. Kana keessatti waraana bilisummaa Oromoo uummata sirga waa'ee waraana bilisummaa Oromoo ganama leessumatti himanii galgalan isaan himanii. Dantaa dhibii qabu ilmaan keessan isinti dhalee jechuudha. Garbummaa namaa olii garboomne biyya teenarra salphanne jiraachuu dadhabne biyya teetirratti akka barbaade nagaan baatee galuu dadhabde boo si dhiitan namaa gattaate lafa teetirratti biyya Soome ambaa wala bomnutti seeni lolii seente lola ufumaa dhufti bilisumma seeni lolii seente lola ufumaa dhufti bilisumma seeni lolii sanyii jaal duuba seeni lolii kaadina duula seeni lolii sanyii jaal abdata seeni lolii sabni siin dhaadata seeni lolii sanyii liibandika seeni lolii sittuu diina dinka seeni lolii sanyii jaal gobba seeni lolii sittuu diina gobba seeni lolii sanyii jaal diddu seeni lolii kan garbummaa diddu seeni lolii seente lola ufumaa dhufti bilisumma seeni lolii seente lola ufumaa dhufti bilisumma haleelii hormeetiyaa diina ceesii geerarii haleelii hormeetiyaa diina ceesii geerarii haleelii dhageessa haleelii bobbaan jaalaggeessa diina morma galee busee harkaan qabe
Bade, Pupisa Jira, Eram Songi Dura, Boban Nadikia, Sikovi Mandora, Gatana Vihebon, Tata Wabibia, Haleli, Cornetia, Dina Jesi Gerali, Haleli, Cornetia, Dina Jesi Gerali. Haleli, wabozoni kipa. Haleli, bopale mokintu. Haleli, olola fishira. Haleli, yomu guranirku. Haleli, tuka fakakabun. Haleli, tuka fakakabun. Haleli, dina frakole. Haleli, ayantu malole. Haleli, dina irrame tadaba. Haleli, kormekiya, dina jesi gerari. Haleli, kormekiya. Dina Jesi Gerali, Abdi Saba, Obakarami Tale, Dina Leli, Hindis Warwatule, Loli Lola, Anga Galmaganuti, Billy Somne, Anga Walabomnuti, 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 Haleli, Kormekia. Gadaafi dhugaadha kallachi keenya. Jifuufi safuudha kabajni keenya. Gadaa malee faarsiinu gado nu baambullaa hin qabnu mado. Nangalaan jennu namni osoo hin geenye falaan argatu namni faloon beekne. Nyaartullee hinnaa'u gonka dhugaa irraa maaltu na dorka. Eessatti kufee namni dhugaaf buune galgalaan toluu namni sobaaf duune. Egaa kudhan obsee kudhan numa gorsee himadinaananii fuguugitti dabse obsii dangaa darbu qaba harki bokkuu qabe boodees numa qaba natu si baata situu of dadhaba obsuu fi dhoksuu koo dabuma seete ni beekti garaan koos akkana goote sibiilatu qara dhugaan namaas galgala gala hadhaaba cabsaa inni karaa beeku haqatti hin gafuu namni haqqii beeku sangaan usnaan iyyite qacceen beekaa ribnaan yaadatti dawwee eenyutu naa bubbuttaree nyaara keessi mul'atu beeki garaan dhiira maaf na nyaaru kanarra maala naara si hinaaru kanarra
birraa walagar yoo jabaanne birraa walagar yoo waltaane ulee walagar yoo jiraanne birraa walagar yoo waltaane ulee walagar walagarraa garraa walagarraa gar walagarree birraa walii sarbuu bir walagarraa garraa walagarraa gar walagarree birraa walii sarbuu bir walagarraa garraa walagarraa gar walagarree jira wali sarbuufi walagarraa garraa walagarraa gar walagarraa garraa walagarraa garraa birraa walagarraa garraa